galanni gooftaaf ta'u gidduu kana sani baay'ee isinitti babbaay'adheera fuula koo laaluu dhiisaati sagalee maddubifame duwwaa dhaggeeffadhaa. ganama kana isinii wajjiniin ilaaluu kana irratti qophaa'ee hafuurri Waaqayyoos torbee kana anaannaa hojjechaa kan ture mata duree uffata nama samiirraa kan jedhu uffata nama samiirraa. Luqqisiin kun guutummaa guutuutti hunduma keenyaaf yoo nuuf galee sadarkaa amma jirru irraa sadarkaa ittaanu jireenya Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf qoode akka nuni shaakallu akka nuni jiraannuuf bu'aa guddaa qaba. Gaaffiidhaan jalqaba uffata akkamii uffattanii jirtu? Uffatuma sababa bakkeedhaan mul'atu yoo ilaalle professionii keenya keessatti uffata adda addaatu jira. Dooktaroonni uffata uffatan jira. Narsoonni uffata uffatan jira. Warri daldalani businessman warri ni jennu kuni uffata uffatan qabu. Uffata isaan uffatan kana gaafa arginuuni isaan eenyu akka ta'e beenna. Hojiin isaanii maal akka ta'e beenna. Jireenyi isaanii maal akka ta'e beenna. Waamichi isaanii maal akka ta'e beenna. Yeroo tokko nama golf koorsii qabutu golf koorsii guddaa qabaa. Naannoo isaa ilaaluu dhaqe. Nama businessmaanii nama sooressadha. Naannoo sanas immoo poolisootatu jira. Namichi kuni uffata uffachuun isa irra hin jirre uffata salphaa uffateetu mana boroo naannoo sana naanna'ayyuu poolisiin isa argeetu namichi kuni mana kana cabsuu fi hattuudha jedheetu namicha kana dhaqee qabeetu mana hidhaa galche. Sana booddee ergii mana hidhaa galchee isa gaggaafataniitu namichi kun hattuu otoo hin taane abbaa qabeenyaa golf koorsii sana akka ta'e argan. Sababii poolisiin dogoggoree fi uffata isaatu uffata nama businessmenii nama sooressaa nama golf koorsii sana oonii godhuun fakkaatu. Uffata isaatiin poolisiin qabeetu namichi kun wayitti jira jedheetu mana hidhaatti geesse jechuudha. Akkuma kanaa immoo gama hafuuraatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uffata amantoonni uffachuun isaanirra jiru dubbii isaa keessatti toora tooraan nuuf kaa'eera. Kuma macaafni qulqulluu jedhu jalqaba Yesuus Kiristoosin akka uffataatti. So Kiristiyaanni uffatanni uffatee jiru tokko Yesuus Kiristoosinidha. Rakkoon poolisii sanaa maal ture? Uffatuma bakkeenni uffatee jiru argeetu namichi kun akkasidha jedheetu murteesseetu gara mana hidhaatti geesse. Sababiin isaas immoo eenyummaa isaa hin beeku. Eenyummaa isaa isa dhugaa hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku. So namni tokko eenyummaan isaa inni dhugaan kuni namoota biratti beekamuudhaaf namoota biratti mul'achuudhaaf uffatinni uffatu suni murteessaadha.
Dooktaroota uffatuma dooktarii isaan uffatan hin argine dooktariidha. Akkuma jennu akkuma kana immoo gama hafuuraatti kiristiyaanonni uffata isaan uffatan suni eenyummaa isaanii ibsa. Uffata suufii bareedaan uffadhu kana miti. Nan dubbachaa jiru. Kiristiyaana ta'ee uffata uffachuun kan irra hin jirre uffatee kan deddeebi'u hedduudha. Kiristoos Yesuus dhiifama itti uwwisee inni garuu haaloo uffatee kan deemu baay'eetu jira. Kiristoos jaalala ta'ee jaalala itti uwwisee jaalala isaatiin isa haguugee inni garuu jibba uffatee kan deemu jira. Yesus Kiristoos jireenya lafa keessa lafarraati isa fuudhee jireenya waaqarraa jireenya samiirraa namummaa haaraa itti uwwisee garuu jireenyuma lafaa duwwaa immoo kan jiraatu kan uffatee adeemu hedduutu jira kiristiyaana. Kan isaaf kenname kan isaaf qoodame Yesus Kiristoosiin namummaa haaraa waaqarra jiraachuu atuu ta'ee jiru waan hundumaa isaa jireenya lafaa kan godhe kiristiyaana baay'eetu jira. Xiqqoo ishee har'aa halleeluyyaa nu jechiisuu dhiisuu danda'a. Naaf egaa Phaawulos iddoo kanatti boqonnaa 3 Qolaasaayis keessatti uffata namummaa foonii isa uffachaa turre sana uffaticha ofirraa molqinee akka nuyi lafa keenya sana booddee uffata isa Yesus Kiristoosiin uffanne sana akka nuyi uffannuuf nu gorsa. Garuu iddoo kanatti Phaawulos gara uffata kanaatti otoo hin deemin dura uffati kun isa bakkeedhaan mul'atudha gatii ta'eef jalqaba eenyummaa keenya nu yaadachiisa. Jalqaba eenyummaa keenya. Ati nama Kiristoos wajjiniin du'aa kaafamtedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 4 keessatti walii galatti Phaawulos wanta lama adrees godha. Wanta lama. Inni tokkoffaan wanta Waaqayyo nuuf godhe. Inni lammaffaan immoo wanta nuyi gochuu qabnu. So waa'ee uffataa kanaatti otuu ittiin fuufiin dura otuu hin dubbatiin dura adreesdi kan ta'uun irra jiru garuu Yesus Kiristoosiin wanta nuuf godhame. Waaqayyo Abbaatiin wanta nuuf godhame. Eenyummaan nuuf kenname jalqaba hubatamuutu irra jira. Kanaafidha uffata dogoggoraa kan nurraa mul'atu. Eenyummaa isaa iddoo Waaqayyo isa kaa'e ilma isaa wajjiniin achin jiru taanaan namni suni uffatinni uffatu suni badaa dhiibbaa hin fidu yookiin uffata sirrii uffachuus hin danda'u. Maaliif ammayyuu hin beeku ammayyuu hin ifneefika. Naafi Phaawulos jalqaba wanta ni dubbatu wanta Waaqayyo nuuf godhe. Waaqayyo immoo maal nuuf godhe? Lakkoofsa 1 irratti egaa Kiristoosii wajjiniin du'aa erga kaafamtaniidha. Mee Kiristoosii wajjin jedhame? Sagaleen keessa hin xinnaate maal? Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii. Nama sin bukkee jirutti Kiristoosii wajjiniin du'aa kaafamtee taamatii beettaayi
Mee dabalaatti moo miti? Kun hojii koof hojii kee miti. Kun hojii namni nuuf hojjechuu danda'us miti. Kun hojii yaalii keenyaani, tattaaffii keenyaan, horii keenyaani, ofii keenyaa godhachuu dandeenyus miti. Ofii keenyaan du'aa of kaasuu hin dandeenyu. Phaawulos akkas jechaa hin jiru. Egaa ofii keessaniiti, ofiin of kaaftanii du'a keessaa jechaa hin jiru. Kun hojii Waaqayyooti. Paartii Waaqayyo ba'uudha kun. Kanaaf namni tokko akka Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos du'aa isa kaasee amanuutu isa irra jira. Isin Kiristoos wajjin du'aa kaafamtaniitu. How is that possible? And I really don't think we all understand this. Yooman du'ee tureen. Yooman isimmoo du'aa ka'e. Akkamittiin isimmoo du'ee, akkamittiin isimmoo du'aa ka'een. Akkan du'aa ka'e yoo natti dhaga'ameera, beekeera. These are all the questions that we should all answer. Because that is our identity. Dudubatti deebi'eetu Phaawulosi boqonnaa 2:12 irratti akkamittiin du'aa akka nu kaase dubbata. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniini isinis immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Amen. Okay, let's unpack this. Sila lallaba ijoollee sila dhageessaniittu yaadamma ta'e. Namni Waaqayyo irraa gargar ba'eera. Yaadattu fakkii isaan gurraacha argisan san cubbuu bifa adda addaatiin. Cubbuun dhala namaa irratti mo'eera. Cubbuun immoo nama ajjeesa. Ajjeesuun isaa immoo Waaqayyo irraa gargar baasuudha. Spiritual death. Yeroo Addaamii fi Hewaanii cubbuu hojjetanii, two things happened. Physical death and spiritual death. Battaluma sanatti du'i isaan mudatee gargar ba'uu Waaqayyo irraati. From the presence of God. Argamuu Waaqayyo, hafuura Waaqayyo, karaa isaaniitti Waaqayyo wajjiniin wal qunnamaa turan, wal argaa turani, it was broken. Maaliif gidduu kan galee gargar baase cubbuu. And then darkness ruled over human. Naafi Yesuus Kiristoos egaa akkam godhe yoo jettani Waaqayyo bani hojii dhala namaarraa barbaadu hunduma, waan dhala namaarraa gaafatu hunduma, qajeelummaa, qulqullummaa, araara sana argamsiisuudhaaf ilma isaa tokkicha kenneetu. Ilmi isaa tokkichi sun immoo fannoo irratti waan hundumaa xumuree, it is finished. Tetelestai, paid off, umurameera,
raawwatameera jedhe. Then what happens is this. Sana booddee warri ergaa araaraa wangeela Yesus Kiristoos kana dhaga'anii warri respond godhan kuni amantii isaanii Yesus Kiristoos irra warri kaan kuni Yesus Kiristoos inni akkuma du'e gaafa du'e Waaqayyo Abbaan akka anaafati duunetti fudhate. Duuti keenya sun immoo cubbuutti du'uudha. Ameen ameen. Naafi gaafa Yesus Kiristoos du'e warra Yesus Kiristoositti immoo amanan kana Waaqayyo Abbaan maal godhe Yesus wajjiniin akka nuyi duunetti duwwaan moo miti. Yesus Kiristoos immoo akkuma awwaalamee du'aa ka'e gaafa Yesus Kiristoos du'aa ka'e akkuma kana gaafa nuyi isatti amanne nuyiinis immoo isa duukaa akka kaanetti Waaqayyo Abbaan lakkaa'eera. And this is the gospel. This is the gospel. Kanaafi Kiristiyaanni tokko Kiristiyaana du'e Kiristoosii wajjiniin du'e Kiristoosii wajjiniin awwaalame Kiristoosii wajjiniin isa du'aa ka'eedha. Isa du'aa ka'eedha. Kanaafi gaamma uffatatu jira. Uffata moofaa fi uffata haaraatu jira. Uffata haaraa fi uffata moofaatu jira. Du'aa ka'uu booddee eenyummaa haaraatu jira. Eenyuyyuu Yesus Kiristoosin yoo ta'e inni uumama irraftanii fakkaata. Tun akkasiyyuuma mee bishaan dhuga. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መሳቅም ይቻላል። እጋ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጅን ዱአ ካፈምተኒቱ ገሩ ወራኑ ይወንቱ ወን ጋፈቹ ረጅሩ ዱኔራይ ዱቴታት hojichi it's done kana ke xumuramaadha. Amma korakkoon keenya amannee fudhachuu dadhabu. Yoo amannee fudhanneen adeemnu ta'e nurratti hin hojjetu. Namni waan amaneef jiraata gatii ta'eef. Namni waan amaneef hin du'a lubbuu isaas kenna. Jireenyi namni jiraatu jireenya isa galeessatti amane sanaaf jiraata. So hojii Yesus Kiristoos fannoo irratti hojjete xumuramaadha. Rakkoon garuu isa amannee fudhanneerra hin duute siin jedhee macaafni ati duuteettaadha. Duuti keenya immoo cubbutti duuneerraadha. We are so focused on sin. Yeroo baay'ee cubburratti xiyyeeffannee jirra. And that is why we fail. Cubbuu gararraa isa ta'e ayyaanni baraarrisaa cubbuu hundumaa isa kabar godhe isa hojii fannoo sana irratti xiyyeeffachuu dhiifneetu cubbuu xiqqoo cubbuu gurguddaa kan namaaf kan keenya irratti xiyyeeffannee jirra. Isaan immoo injifachuun hin danda'amu. Isaan mo'uun hin danda'amu. I guarantee you Phaawulos maal jedhe I tried nayyaala jedhe gaarii gochuu nayyaala jedhe garuu hamaa godheen of argaa jedhe. Nature sanatu si keessa jira. Nature cubbuu kan addaamummaa irraa dhufe sanatu si keessa jira. Nayyaala jedhe achi Phaawulos maal jedhe maaltu kanatti immoo na furaa jedhe. And he turns around and he said Yesus Kristos Waaqayyo Abbaafis galannaa ta'uu jedhe. Just him. It's the cross. Saduwwaatu. So cubbuu har'itti struggle gootu yoo qabaatte isa dhiisiti mee just pay attention. Focus on what God has done through his son Jesus Christ. Sanumarra laale sana gaafa ilaaltu cubbuu kee dhabda. Sana gaafa ilaaltu cubbuu kee dhabda. Sana gaafa ilaaltu dadhabbii kee dhabda. Maaliifi ayyaanni achirratti taa'e ayyaanni achirratti raawwatame hojiin achirratti raawwatame hundi isaayyuu cubbuu mo'eera. Cubbuuni
humni isaa galaafatameera. Eessa jira humni kee? So sin has lost its power, but we have given the sin the power to rule over us. Ammayyu. So do can that namni, we are still focusing on ourselves. Namni do emotion ittimu, namni do disease in qabatu. Amarefa du'a ambarbar gotani, he's dead. Miti rei, miti jarana. Nama du'e dhukkubin qabata, in qabatu du'e ragati ta'e. Duukee barte, duukee amante, fannoo irratti xiyyeeffattee jiraattee tataanaani gonkumaa cubbuun sirratti mo'uu hin danda'u. Mee jabeessi ameen jedhi. Abiga Paulosi, waa uffata haaraatu naasahin. First we need to address who you are. What God has done. Waaqayyo wanta inni si hojjete jalqaba haasaa ture. Inni maalidha? Eenyummaa keedha, eenyummaa koodha. Innis immoo kan inni jedhu Kiristoosii wajjiniin du'aa kaafamtaniittu. Ameen ameen. Harka keessan mirgaa ol fudhaati. Ani du'aa kaafameeradha. Kiristoosii wajjin du'aa kaafameeradha. Namummaa haaraatti, jireenya waaqarraatti ani du'aa kaafameeradha. Lakkoofsolii isa kaanii guyyaa dabraatti deebina. Garuu namummaa moofaa isa duriirraa wantoota mul'atu tokko hin kaasa. Lakkoofsa 8 akkasidha, xumuraan jira. Amma garuu isinii eekamsa, aarii, hammina, maqaa wal balleessuus hundumaa ofirraa fageessaa. Ameen ameen ameen. Kuni isa namummaan moofaan uffatee adeemudha. Maqaa wal balleessuun, eekamsi, aariin, hamminni, wanti kuni anarraa sirraa gaafa mul'atu isa namni moofaan uffatee adeemudha. So narraa yoo argitanii inni neecharii isa namummaa foonii isa du'aa isa moofaa sanaadha malee isa haaraa miti. Obboleessa kee wajjin jiraattu, obboleettii kee wajjin waaqeffattu irraa gaafa kana argitu amalli suni amala nama samiirra jiraatu miti. Itti deebinas isa namni moofaan, amalli moofaan uffatee adeemudha. Tokko tokkoon otuu hin deeme baay'ee nutti tola. Haa ta'u iyyuu garuu guyyaa dabraasitti deebina. Mee namooti uffata warri samiirra akka jiraatan, nama akka samiirra jiraatu irratti uffatanii deddeebi'an immoo lakkoofsa 12 irraa kaafne akkas jedha. Isiin jedhe warra foo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaan, warra jaallatamanis ergii taatanii araara garaa keessaa dhufu gaarummaa, gara of deebisuus, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Ameen ameen. Hin kadhannaa yoon explainii godhe hin fitu gahii ta'eef kaanee dhabanne kadhanna.